Attam jirtu fayyaa keessanii uummata Oromoo, dargaggoo Oromoo, ijoollee Oromoo biyya alaa, biyya keessa, biyya alaa kan jirtanii fayyaa keessanii, nagaa keessanii hordoftoota tokko nagaa jirtu isiniin jedha. Har'a yeroo isinittiin dheeressu daqiiqaadhuma yeroo keessanii attentionii keessan barbaada. Wanta xiqqoodha kan hin haasa'u barbaade, waan dheeraas miti. Garuu waan barbaachisaadha jedhee natti dhagaameedha. Wanta yaaddessaa har'a saba keenya irra ga'aa jiru, wanta saba keenya irratti adeemaa jiru, wanta karaa garaa labsamaa jiru, ololamaa jiru kana attamittiin secaanee ilaalla, attamittiin hubanna isa jedhu kana baay'ifnee itti yaaduun nurra jira. Yeroo haasa'amuu, yeroo irra dibamee haasa'amuu, yeroo dhokatamee haasa'amuu, yeroo cucculuqsanii dhadhaa dibanii, zayitii dibanii, baalciqaa dibanii haasa'anii dhugaa fakkaata, bareedaa fakkaata, miidhagaa fakkaata. Garuu isa sananiin xiqqoo ishee irraa haqee ilaaluu barbaada, irraa quncisee ilaaluu barbaada. Maa inni dhugaa dubbachuudhaa fi geeddaramatu jira biyya keessa kan jedhamu kuni geeddaramni yeroo hundumaa jira. Sababi isaa biyyi tokko waggaadhaa waggaatti nima geeddarama. Gara gaariittis gara gadheettis geeddaramsi hin jiraata. Geeddaramsa siyaasiyaatu jira. Geeddaramsa bu'uuraatu jira. Isa jedhamu irratti rakkinni koo. Rakkinni koo ga'achi irratti geeddaramsa fundamental kan ta'e hundeedha kan buqqise geeddaramsa akkasiitu jira yeroo jedhanittu kanatti rakkina keessa lixan. Kanaaf naa galuu dida. Kanaafitu na dhiba. Maaliifi geeddaramsa akkasii jira yeroo jedhamu isaanii mee secca'ee ilaaluu barbaada. Akkuma beekamu biyyi Oromoo kan Oromooti. Wal'aansoo ilmaan Oromoo godhanii har'aa kaasanii miti yeroo dheeraadhaa kaasaniiti. Ilmaan Oromoo land to the tiller kan jedhamu lafi kan Oromoo ta'utu irra kan Oromoo kan qotee bulaa ta'utu irra jira kan jedhamu wordii sana kooyinii kan godhe akka hin beekutti Gabayyoo Firrisaa kan jedhamu barataa baay'ee jiiniisii nama ture. Kanatu kana kooyinii godhee lafa kaa'ee student movement sochii ijoollee yuunivarsiitii yeroo sanaa jabana durii sana kan eegalee isarraa dabarsanii ijoolleen Oromoo hundumtuu maree laaraashu isa jedhamu ijoolleen Habashaallee kana fudhattee kaatee yeroo sana Gabayyoon akka mana barumsaa keessa hin seenne hin ari'amee adagaa guddaatu irra ga'e. Haa ta'u malee land to the tilleriin kunii dhiibee maal fidee geeddaramsa guddaa fide. Geeddaramsa inni fide dargin yeroo dhufu lafi kan abbaa lafaati. Lafi kan Oromooti, kan sabaati, kan qotee bulaati, kan uummata, kan gosa irra qubatee sanaati kan jedhu labsii baase awwaajisa jedhan baasee Oromooni dhugaadhumattiyyuu geeddaramsa fundamentaalii dhufe jedhee gammadee fudhatee lafa oonii godhee walii hiree abbaa lafaarraa fudhatee nafxanyaa irraa ari'ee lafa oonii godhee aanigaa yeroo sanatti qaqqabee zamaachii ta'ee lafa fuunee hiraa turre lafi Oromoon dhuunfatee ofiisaatii gammachuudhaan irra qotataa ture. Kun maal ta'e? Kun hin turre. Dargiin kana godhee waggaa 17 booddee wayyaaneen dhufe. Wayyaaneen maal jette? Ilaa ijoollee asirratti hubadhaa. Wayyaaneen konstitushinii sana geeddarte. Maal jette? Lafi kan abbaa lafaa miti, kan gosaa miti, kan saba sanaa miti, kan mootummaati isa jedhu konstitushinii sana jijjiirte wayyaaneen. Wayyaaneen isa gaama fudhatteetu akka barbaadde lafa namarraa ari'uudhaaf, lafa namaa gurguruudhaaf, lafa fudhattee waan barbaadde gochuudhaaf. Inni durii lafa sana lafa Oromoo godhe. Amma immoo ilmaan Habashaa isheen kan biraan immoo dhufte lafi sunii lafa Oromoo miti jetteetu seera baaste. Wayyaaneen sana duwwaan baafne. Wayyaaneen baay'ee abshaala. Mootummaadhumayyuu akka isheen itti ijaarrate walharkaa fuudhaa dhufte. Gowwomsaa isheen hojjetaa turte ammayyuu pilaaniin sun hin dhumne ittuma fufe. Isa isin agarsiisuun barbaada. Ilaa pilaanii wayyaanee kan isheen goote isa har'a amma namni
Oromootu biyya bushaa, abatu biyya bushaa, dabaree keenya maaloo jedhee odeessu kuni wayyaaniin kanaan dura qopheeffattee lafa keeyatteetti. Akka dhufteeni wayyaaniin Prime Ministerii ta'uun barbaanne. Maal goote? Taamiraat Laayinee Amaara fuutee Prime Ministerii goote. Prime Ministeriin sana booddee isa sobanii waan korraapshinii jinnii jedhanii achi areeni Tigireen dhufte. Pilaaniidhuma isaaniitiin deemu. Tigireen dhuftee Tigireen hamma kana eegamoote booddee isatti aanummoo of jala kaa'eetu koochi gochaa ture Mallas. Eenyunni Hayilamaariyaam Saawuziidha. Warra Saawuziiti. Hayilamaariyaamiin fidanii ka'an. Kana secretly arrange godhanii walii galaniitu ijjeeraa turan wayyaaniin. Oromoon kanan beeku. Amma dabaree Oromoo dhufe. Dabaree Oromoo yeroo dhufu nama afaan Oromoo beeku fuudhanii achi kaa'ani. Amma egaa Oromoon isa kana ilaala. Malee dabaree walitti dabarsaa dhufuusaa hin ilaalle. Koottaaga constitutionitti isinii deebi'a. Constitutionii sana eega godhe booddee wayyaaniini lafa Oromoo xiqqeessuu isa jedhuun akkan kanaan dura isinii ibsaa ture. Oromoo xiqqeessuu isa jedhamu sanaanitu itti fufe. Namoonni hoggana sadarkaa hogganaa sadarkaa bira Prime Ministeriitti dhufan kana hunduma isaa kana beeku. Hin beekan jechuu miti. Humna hin qabanii geeddaruu hin dandeenye kana hin jenne sababa baay'ee dhiyeessuu dandeenye garuu beeku. Ishee koorii pilaanii sanaa beeku. Amma gaa kooriin pilaanii sanaa maayini? Oromoo cafaquu, Oromiyaa cafaquu, Oromiyaa balleessuudhaa fi Oromoo xiqqeessuu isa jedhamu dhufe. Amaarri maal jalqaba tarkaanfii isheen fudhatteen maal gammade Amaarri? Amaarri kan inni gammade Walloo Oromoo, raayyaa Oromoo, baatii isa jedhamu kana kutanii Amaara jala gashuu gammachuu guddaatti itti dhaga'ame. Hamma tokko ofisheetii irraa fudhatti gara raayyaa. Isa hafe immoo Amaara kililiitti dabalte. Amaara biraa sappoortii guddaatti hin argatte. Prime Ministerii isaanii laattee fi kaartaa kana divaayisii gottee itti laatte. Mee isheen isin agarsiisa. Isa booddee maal goote? Karaa Harargee, karaa Saawuzii isa jiru lafa gurguruutti kaatee isa kaan Sumaalee dhalaatte, isa kaan Benishaangul ofisheetii ambishinii ishee karaa Benishaangul dhuftee Wallagga walakkaa keessumatti lafa albuudaan jiru. Albuudaan akka Ibn Barat jedhu jiru kana fudhachuuf jetteetu Benishaangulii wajjin walii galtee Wallaggaan immoo hamma danda'amu walakkaa kuttee fudhachuudhaafitu dizaayinii goote. Lolli amma deemaa jiru kun waan samii irraa gadi bu'e miti ilmaan Oromoo. Waan dizaayiniidhaan itti yaadamee pilaaniin itti ba'ee deemaa jirudha. Ummati Oromoo kana wallaale. Ummanni Oromoo jijjiirama jira jedhee duukaa fiigaa jira. Garuu mee galagaliitii kana ilaali. Mee jijjiiramni yeroo dhufu gaa fundamental jijjiirama kana kan fide qeerroo Oromooti. Kan itti dhiige qeerroo Oromooti. Kan dura dhaabate qeerroo Oromooti. Tokkoffaa qeerroon Oromoo kan inni barbaadu konstitushiniin ciramee Oromiyaan kan Oromoo ta'uu ishee. Daangaan Oromoo hundumtu inni hatame deebi'uusaa. Finfinneen kan Oromoo ta'uusaa. Afaan federaalaa ta'uusaa. Finfinneen bu'uura Oromiyaa ta'uusaa. Gaaffiinsaa akka jirutti gaaffii abbaa biyyummaa ture. Sun hundumtu irraanfatamee warri siyaasiyaa alaa galuun waan akka guddaa ta'e. Isaayyaas Afwerqii dhufee biyyatti galuun waan akka guddaa ta'e. Kana keessaa secaatee yeroo eertu eenyutu benefitii fuudhe? Jijjiirama kana keessaa eenyutu benefitii argate? Eenyutu bu'aa guddaa argate kan jedhamu kan ilaaluu danda'uu qabnaa jechaan jiran. Kanaafi mee amma Oromiyaan maal fakkaattiisa jedhu yeroo tokkoof isinitti agarsiisuun barbaada. Mee daqiiqaa tokko Oromiyaa waa isheen fakkaattu naa ilaalaa isiniin jedha ilmaan Oromoodha. Kana ilaalaa. Oromiyaan har'a maal fakkaatti gaa? Mee ilaalaa. Ela amma ilaala Oromiyaa kana. Oromiyaan kuni ela amma dirree dawaan walakkaatti citteetti. Kun hundumtuu inni irra murmuree akka citaa irra kakkaa'e kuni hammoona Sumaaleedhaan warra qabamanidha. Kuni dirree dawaadha. Kun dirree dawaadha. Kuni Baaleedha. Kuni Boorana. Booranni walakkaan fudhatameera. Amma addanaa Rift Valley kana keessaa Adaamaadha, Bishooftuudha, Finfinnee walakkaa almost walakkaa fudhatamteetti. Amma
Addana gaa wallaggaan yeroo dhuftanii mandii jala ga'aniiru jirri kun. Mandii jala ga'aniiru beegii dambidolloo jala ga'aniiru. Kan warra kana gaaffii jala jiru. Keessumatti baaleen gooba gaaffii jala jira. Amma warri kun already fudhataman. Kuni kute wallooni ala addanaa kuni kuteera hin jiru. Amma yeroo ilaallu gaa maa inni yeroo ilaallu Oromiyaani kun kute kun hin jiru gaa dhiisaa waa'ee kanaa kun kuteera. Kun hin jiru. Oromiyaan ishee kana jira jechuudha. Oromiyaan ishee kana yoo jiraattu har'a amma haala ammaa jiru kanatti Oromiyaan kun kutamteetti. Kun hin jirtu la. Kun hin jiru. Kun citee gaa. Daangaan Oromiyaa inni sin jettan kuni tasa hin jiru. Kun kute. Oromiyaan inni kun kuteera amma. Kuni citeera jechuudha. Ila Oromiyaan amma kana fakkaatti. Goobba jala almost dhiyaatanii Direedawaan walakkaan ishee kutte. Direedawaan walakkaan kute hin jiru. Kun amma Oromiyaan kana fakkaatti. Finfinneeni almost walakkaan citte. Finfinneen uramte akka jirtutti. Wallaggaan kottaa kuni ariyaamee namni. Immigreeshinii ilaala amma akka namni keenya itti immigireetii gochaa jiru. Yeroo namni keenya kan inni akka inni itti baqataa jiru ilaa aaroo kana ilaala akkas baqataa jira. Gara keessaatti cafaqamaa jira. Kana ilaa akkas deemaa jira. Even addana Finfinnee keessaallee gara buraayyuutti, gara alaatti, gara sabbataatti baqataa jira Oromoon. Addana yeroo wallaggaan dhuftan kana addana keessaa karaa Benishaangul, daarii Benishaangul irraa warri buqqa'an baqataa jiru gara gidduutti. Baay'een isaanii naqamte hamma naqamteetti kaan isaanii hamma naqamteen darbanii gara walakkaatti deemaa jiru. Eessa dhaqu jirri kun? Eessa dhaqu? Eessa dhaqaa jiru? Oromoon har'a kana fakkaatti gaama. Cicciramtee dhumtee Oromiyaanii kan isheen fakkaattu kana amma ilaalaa Oromiyaa waa isheen fakkaataa jirtu. Amma Oromiyaa jechuun kana. Ishee kana tafe amma Oromiyaan. Kuno. Isheen kuni xiqqoo ishee ciniinnatteetu ilaa itti jirti. Isheen hin dhumattiif amma kun kutame egaa Oromiyaan kan amma. Kanafte. Kuno Oromiyaan kana fakkaatti. Amma isa taanu pilaanuuni namni baqataa jira. Amma Naaziree jalatti baqataa jiru. Amma warri baqatanii addana kuno Adaamaa kana ga'an. Kaan Bishooftuu ga'e. Oromiyaan kuni ammas kanatti mokkorataa jiru. Har'a lolli Boorana keessa jira. Lolli addana daangaa Benishaangul jira. Ilmaan Oromoo dhumaa jirra. Literaalii dhumaa jira Oromiyaan. Isa kana gaa. Isa kanan isinitti agarsiisu barbaade. Oromiyaani akka mallasfaa jedhanitti pilaanii mallasfaa sanaanitu dhumataa fi jira Oromiyaadhaaf. Pilaanii mallas sanaanitu pilaanii mallasiin dhumataa jira. Pilaaniin mallasii tokkoffaa mootummaa walitti dabarsuu isa jedhamu abaluun fudhadhu isa jedhuun walitti dabarsaa jiru. Lammata Oromiyaa kana cafaqaa jiru. Finfinnee haadhuma isaa gurgurataa jiru. Har'ayyuu har'a istiriitii Finfinnee irratti dhagaa keessa laastikii keessa namatu jiraataa jira. Uummata Oromoo jijjiiramni qeerroon dhiiga dhangalaasaa ture kanaafi har'allee kan inni dhangalaasu kanaafi Wallagga keessatti kanaaf namni dhumaa jira. Namni maaliif dhuma? Maaf dhumaa jira namni? Maaliif dhuma har'a? Kana gaafattaniittu ijoollee Oromoo. Maaliif lolli kun hin dhaabanne? Jijjiirama dhufe eega jedhame maaliif lolli kun hin dhaabanne? Maaliif waboo irratti akkas bobba'uun waboo irratti duuluun maaliif barbaachise? Kan jedhamu gaa egaa gaaffii achi burqu sanatu murteessaadha. Gaaffiin achi burqu daangaa keenya hin tuxxanii, daangaa keenya hin fudhattanii, lafa keenya hin fudhattanii isa jedhu falammaata kana gidduu isa jirutu waraana hamma kana ga'u biyya tokko biyya Oromoo keessatti waraana kumaatamaan har'a intarneetii irratti agartan waraana hamma kana karaa Tigraay jigee dhufee Goojjaam keessa bahee Wallagga keessa seenaa jiru. Waraana hamma kana har'a Mandii, Begii, Gidaamii, Dambidolloo keessa kan deemaa jiru. Har'a Boorana keessatti yaa'ee kan biyya hiraaraa jiru. Kanaaf bobba'ee gaama. Maal oolchuudha? Pilaanii mallas sana oolchuudhaaf. Oromiyaa isa cafaqamaa jiru kana akka inni cafaqamu akka inni istaatasii isa ammaa kana fudhatu isaafi kana beekuudhuma qabna ilmaan Oromoo. Kanaafi jijjiiramni kun jijjiirama dhugaa ta'uu qaba. Uummanni Oromoo kan keessatti qooda fudhate kan uummata mootii Oromootiif faayidaa baasu ta'uu qaba.
ani isiniin jedha. Kanan isinii dhiyeesse har'aaf. Warri jijjiirama kana akka garaa garaatti ilaalla. Namoonni poolitikaas akka garaa garaatti ilaatu. Innumti kun iyyuu gaariidha. Isuma kana iyyuu fudhannee akka fedhee nagaa buufna jedhanii nagaa buusuun hundumtuu nagaa barbaada. Har'a Wallagga keessatti nagaatu barbaachisa. Harargee keessatti nagaa barbaachisa. Boorana keessatti nagaatu barbaachisa ilmaan Oromoo. Nagaan iddoo hundumaatti barbaachisa. Garuu nagaan kuni akkamittiin dhufa isa jedhu haasa'uudha. Daangaan Oromoo kun dhuguma deebi'a asichi. Dhugumatu inni karaa Gumuz cite deebi'a, inni Booranni irraa cite deebi'a, inni karaa Harargee cite. Har'a Direedawaa keessa walakkaa kutanii qabalee tokkotti dhiibaa jiru. Inni dhuguma deebi'a. Ani hin beeku. Waaqayyo beeka. Garuu akkamitti ilaalu warri siyaasiyaadha. Ilmaan Oromoo warra siyaasiyaa Finfinneetti nam'ee jiru kana gaafadha. Akkamitti ilaaltu kana? Akkamittiin ilaalama kuni? Constitutioniin kuni inni lafa Oromooti, lafa Oromoo haa deebi'uuf jedhame kuni akkamitti deebi'aafi? Akkamittiin constitutioniin kuni haara'ee lafi kan Oromooti, kan abbaa lafaati malee, kan gosaati malee, kan qomooti malee, kan namaa miti inni jedhamu. Lafi kuni seerri lafaa kuni biyya Oromoo keessatti immoo biyya Amaaraa keessatti hojjetaa jira. Jabana Haile Sillaaseen hojjenne, Jabana Dargiin hojjenne. Biyya Amaaraa keessatti abbaan lafaati. Namni tokko ittiin qawwee qabu waan fedhe dhufa malee biyya Amaaraa biyya colonized ta'e biyya Oromiyaa keessatti hojjeta. Istaatasii sana jijjiireera Oromoon. Colonial istaatasii keenya jijjiirranneerra har'a. Dhuguma jijjiirranneerra yoo jettani yoo amantan ani dhimma hin qabu. Ani garuu hin jijjiiramne jedha. Kanaafitu uummata Oromoo cabsuun enerjii isaa, paashinii isaa, biyya isaatiif fedhii inni qabu cabsuun kanaaf barbaachise. Kanaaf waraanni hammi kun irratti. Yaa uummata Oromoo kan inni isinii dhaamu filannoo tokko hin qabdan. Hamma danda'ame hojjechuudha, itti cichuudha, lafa keessan deeffachuudha. Karaa barbaachise hunduma nagaadhaan haa ta'u, lolaan haa ta'u, waan barbaadeen haa ta'u, lafi Oromoo deebi'uu qaba, daangaan Oromoo deebi'uu qaba, daangaan Oromoo kabajamuu qaba, du'i Oromoo irraa dhaabachuu qaba. Kanaa gadi inni fakkeessaanii pilaaniin warri wayyaaneetiif warra international conspirators'dha wajjin walii galanii Oromoo bal'eessuudhaaf inni hojjetamaa jiru. Ani kan amantiin koo kan internationally conspirators'tu warra lafa fudhachuu barbaadu. Amma dheengadda Baaleetti lafa fudhachuu dhaqee ilaala Ingiliziin. Baay'ee nama sodaachisa kun. Baay'ee nama sodaachisa. Kanaafi kanatti itti yaadamuu qaba yaa ilmaan Oromoo. Jabaadhaa. Ilaa waan tokkoon isinitti hima. Ilaa ijoolleen Oromoo biyya Ormaa hin dhanne. Biyya Habashaadhaa hin dhanne. Biyya Amaaraa hin dhanne. Biyya Oromoon biyya Oromoo keessa jira. Oromoon biyya Oromoo keessa kan inni jiru. Biyya namaa tokko iyyuu hin dhanne. Kanaafi biyya keessan keessa jirtu biyya keessan keessatti jabaadhaatii daangaa keessan eeggadhaa, daangaa keessan deeffadhaa. Waaqayyo immoo isin bira dhaabata. Waaqayyo isin haa gargaaru. Kanuma.